gara FA Englandittiin haaceenu Abubakar FA England taphoonni nuusa xumuraa sadii kaleessa taphatamaniiti kan jiranu Southampton goolii 2-1 Arsenaal injifatee jira. Kanaalatti Manchester City'n 4-0dhaan Livarpool yeroo injifatu Haaland haatirikii dalagee jira. Kan Arsenaal irraati hakaanu Arsenaal waancaa 4 fi torbee 2 dura kan inni murkataa ture yookiin quadruple kan jennu kanaaf murkataa ture torbee 2 gidduutti garuu waancaa 2 dhabee jira. Carabao Englandin Manchester City'dhaan FA England ammoo kaleessa Southampton mo'atamuudhaan kanaan booda carraa argachuuf qabu waancaa lamattiin jalaa dhiphatee jira. Tapha kaleessaatiin goolii 2-1 Arsenaal yeroo injifatu Ross Stewart daqiiqaa 35ffaattiin Southamptonin dursa qabachiisee Arsenaaliif ammoo Victor Gyökeres daqiiqaa 68ffaarrattiin goolii galcheen walqixxaataniiti kan turanii Shea Charles taphataan duraanii Manchester City daqiiqaa 85ffaarrattiin Southamptoniif goolii galchuudhaan Southampton gool 2-1 Arsenaal injifatee walakkaa xumuraatiif darbee jira. Kilabni kun bara 2021 booda kan inni walakkaa xumuraatiif ga'e. Arsenaal ammoo barana tapha hundaan yeroo 5ffaadhaaf kaleessa kan mo'ame waggaa 6 dura waancaa FA England kanaadha kan fudhate Mikel Arteettaan seenaa sanarra deebi'aa jedhamee eegamaatti kan ture. Kanaalattiin bara 2004 booda Primarligii Englandin shaampiyoonii ta'uudhaaf imalaa jira. Qabxii 9 liigicha dursuu irratti kan argamu. Kanneeniin kanaan booda shaampiyoonii ta'uu ni danda'a. Champions League kilaboota Awurooppaatiin illee yeroo marsaa nuusa xumuraa irratti Sporting Lisbon waliin kan walittiin dhufu ni ta'a. Kanaan booda kan eegamu Premier League England akkasumallee Champions League Awurooppaatiin waancaa argachuudha. FA Englandin garuu kaleessa kilaba Championship Englandin mo'amuudhaan dorgommicha keessaa ba'ee jira. Egaa gara Mikel Arteettaa keessattuu miidhamni taphattoota hedduu taphoota intarnaashinaallii kan irratti isaan mudachuun isaanii yaadatamaa kaleessa hanqinoota sunniin kan mul'atan wantoota kan agarsiisanidha. Taphaanis caalamuudhaan keessattuu haalli itti Southampton irra deebiidhaan yaaliiwwan goolii taasisaa tures kan mul'atedha. Keeppa Arrizabalagaan egaa yaadatamaa dogoggora tapha Manchester City waliin taphatan irratti dogoggora hojjechuun isaa kan yaadatamudha. Kaleessas egaa isaadha goolii eegaa ta'uudhaan kan gale jechuudha. Tapha kanarratti keessattuu taphattoota sadii jijjiiranii boqonnaan booda kan isaan seensan Noni Maduke Gyökeres fi akkasumas immoo kan taphataa biraas jechuudha. Sanaan duratti garuu osoo godhanii isaan caalatti fooyyessuu danda'u. Taphattoota muuxannoo qaban hedduudha kan isaan fayyadamanii otoo fayyadamanii caalatti kilabichi qabxii gaarii argachuu ni danda'ama. Egaa Manchester City'dhaan mo'atamuudhaan waancaa Karabaawutiin ala ta'anii amma Southampton wajjin waancaa FA Cup'tiin ala ta'aniiti kan isaan jiranii. Kanaaf egaa keessattuu Declan Rice fi Bukayo Saakaan dhabamuun Arsenaal amma isaan qinna qabu kan isaan mul'isedha. Kan inni mul'isee jechuun ni danda'ama. Garuu leensaan kilabichaa Mikel Arteettaan miidhama taphattoota irratti sababa godhachuu hin barbaadu yaada jedhudha kan isaan kennani. Garuu mo'atamuu isaaniitiif itti gaafatummaa akka fudhatanis yaada akeeku kennaniiti jiru. Keessumaa torbee darbee Arsenaal sababa miidhamaatiin jechuudhaan taphattoonni 11 gara kilabichaattiin akka deebi'an taasiseetii jira. Kun ammoo namoota hedduu hin amansiifne numaa Arsenaal waancaa Premier League England akkasumallee Champions League Awurooppaa argachuudhaa fi waancaa FA England kanas argachuuf mala taasisaatti jiru akka jalaa hin danqabneef jecha taphattoota isaa gara kilabaattiin deebisee jechuudhaan miidiyaaleen hedduun kilabni kun biyya caalaa kilaba ofii caalchifate jechuudhaan Mikel Arteettaa yeroo qeeqan ilaalaatti kan turre kaleessa Bukayo Saakaaf Declan Rice tasumayyuu hin taphanne Victor Gyökeres, William Saliba, Martin Zubimendi akkasumallee Noni Maduke ammoo teessoo jijjiirraarra kan turani kanneen keessaa Noni Maduke akkasumallee Victor Gyökeres faan seenuudhaan sochii bareedaa kaleessa yeroo mul'isan ilaalleetii kan jirru. Gama Southamptoniin kilabni kun marsaa 5ffaadhaan illee kilabu magaalaa London kan ta'e Fulham mo'uudhaan kan inni marsaa kanaaf ga'e bara 2021 walakkaa xumuraatiif ga'e Leicester City'dhaan erga mo'ameen booda kaleessa seenaa kanarra deebi'ee jira. Kilabichi taphoota 15 darbaniin hin mo'atamne waliigalaan dorgommiiwwan bara kana taasisaatii jiruun haa ta'u malee shaampiyoonshiippii kilaboota Englandiin sadarkaa 7ffaa irratti argamaa kibxata dhufu Wrexham waliin murkii taasisuun garaagarummaan qabxii gidduu isaanii jiru tokkodha. Tapha sana kan injifatu taanaan gara sadarkaa 6ffaatti dhufuudhaan tapha mo'atanii darbu yookiin play-off kan jennu kanaaf ga'uudhaaf carraa ni qaba. Taphoota 15 darbaniif kilabicha mo'ameen kan inni bahe leenjisaan Southampton Tonda Eckert taphicha mo'achuun nuuf mala yaada jiru kennanii jiru. Gareen keenya Arsenaal caaleet kan taphataa ture ga'umsa guutuu taphichaatti mul'isnee fi
qabxiin sadii nuuf mala qabxuma nuuf malu arganne yaada jiru kennanii jiru. Mikel Arteettaan qabxiin galmaa'e kun nama dhukkubsachuudhaan kan ibsanii haalli ittiin mo'amnee fi haalli ittiin gooliin nurratti hin galee baay'ee nama gaddisiisaa. Fuuldura keenyatti garuu guyyaa gammachuu hedduutu nu eeggata waan ta'eefuu kana dagannee isaaf qophaa'uu qabna kan jedhu kan kaasanii taphoota ciccimoo fi gammachiisootu nu eeggataa humna qabnu hundumaatiin ni falmannaa qabxii dhabnes itti gaafatamummaa kan fudhatu. Anumaadha jechuudhaan kan dubbatan tapha kaleessaa irrattiin Magaaleesh miidhamee dirreedhaa baheetii kan jiru. Miidhamni taphataa kanaa garuu hagamiif tura kan jiru haga unaattiin wanti ifoomee hin jiru qorannoo edda gaggeessineen booda ni beeksifna yaada jedhudha Mikel Arteettaan kan kennan. Tapha Maanchastar Siitiif Livarpuul ilaallu taphni kilaboota lamaanii bara kana deebiidhaan kilabootni kunneen lamaan walitti dhufaatti kan jiran. Maanchastar Siitiin goolii 4-0dhaan Livarpuul kan injifate Erling Braut Haaland deeqaa 39ffaa 45 xumuramee deeqaa lammaffaa irratti akkasuma immoo deeqaa 57ffaa haatirikii hojjetee jira. Jijjiirraa ji'a Majjiitiin gara kilabichaattiin kan dhufe Antoine Semenyoon deeqaa 50ffaattiin goolii dabalataa galchuudhaan Maanchastar Siitiin 4-0dhaan Livarpuul injifatee jira. Maanchastar Siitii waggoottan 8 darba walitti aansee walakkaa xumuraatiif ga'uudhaan rikoordii haaraa galmeessee jira. Injifannoon waancaa Karabaatiin argatan nama saamilee waan ta'eef fakkaata. Tapha kana irratti gaaddiree isaan irratti taphoota 18 walitti aansuudhaan waancaa FA'tiin injifachuun isaanii rikoordii gaariidha kan isaan itti galmeessan. Kana alatti immoo Erling Haaland gahumsa gaarii itti fufuudhaan ammas injifannoo Maanchastar Siitiitiif gumaacha guddaa taasisaatii kan jiru. Taphataan kun egaa yeroo 28ffaa fi haatirikii kan inni hojjetee jechuudha. Kaleessas Maanchastar Siitiin injifachuudhaan akka itti fufu taasiseetii kan jiru. Ammas egaa gara Wembileetti deebaniitii jiru. Walakkaan xumuraa waancaa Karabaa Wembileetti taphatamu waan ta'eef ammas egaa Maanchastar Siitiin keessattuu Primarligiidhaan qabxii sagalin Arsenaal caalamus taphni tokko illee osoo isaaf jechuudha. Caalamus beebii Arsenaal yoo waancaa Primarligii fudhatu ta'es egaa waancaa FA dabalachuu carraa isaan danda'anii fi Guardiolaan bara darbee waancaa maleedha kan isaan xumuran. Bara garuu hanga waancaa lama aga sadii argachuu akka danda'an wantoota akeekuudha jechuun ni danda'ama. Gahumsa gaariis mul'isaatii kan isaan turan. Semenyoon egaa jijjiirraa Majjiitiin gara kilabichaatti erga dhufee booda kilabichaafis gumaacha guddaa taphataa taasisaa jirudha. Kaleessas goolii tokko galcheetii kan inni jiru. Kanan egaa Maanchastar Siitiif injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Kana diree isaan irrattis wanta gaariidha. Imala gaariidha kan isaan tufan. Rikoordii gaarii isaanitti kan dhufan. Gaba Livarpuuliin keessattuu Arne Sloot irratti dhiibban cimaan dhufuusaa wanta mul'isudha. Mohammad Saalaan egaa akkuma yaadatamu tapha intarnaashinaali kanatti kilabicha akka gadhiisu dubbachuun isaanii yaadatamaa. Taphataan kun kilabichaaf seenaa hedduu taphataa hojjetedha. Gooliiwwan hedduus galchuudhaan kilabichi Primarligii dabalatee waancawwan garaagaraa akka fudhatuufis taphataa gargaaraa turedha. Kaleessa garuu rukuttaa peenaaltii argates galchuu hin dandeenye. James Trafford jara qoleetti kan inni jiru jechuudha. Mohammad Saalah bara kana milkaa'ii hin jiru jechuun ni danda'ama walumaa galatti. Maanchastar Siitiin waancaa Karabaa Arsenaal injifatee fudhatee jira. FA Ingilaandii walakkaa xumuraaf ga'ee jira. Chaampiyoons Liigii kilaboota Awurooppaatiin roobii dhufu Paaris Seen-Jerman waliin kan taphatu ammas waancaa 3 bara tokkotti argatee triple hojjechuudhaaf carraa ni qaba. Livarpuul taphoota torban darban keessaa 2 qofaadha kan injifate. Primarligii Ingilaandii sadarkaa 5ffaa irratti argama. Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin qabxiin inni galmeessu ni eegama. Akkuma kaafte egaa Arne Sloot dhiifama. Waancaa 20ffaa Primarligii Ingilaand akka inni fudhatu gargaaraniiti kan turanii bara kana immoo milkaa'atii akka hin jirre kan namatti mul'isuudha. Maanchastar Siitiin baranaa Primarligiidhaa yeroo lama Livarpuuliin moo'ee jira. Bara 1937 booda taphoota 3 bara tokkottiin kan inni moo'ee taphoota FA Ingilaandiin taphoota 38 darban dirree ofiirrattiin kan inni injifate. Kun ammoo rikoordii ta'uudhaan galmaa'ee jira. FA'dhaan bara 2023 booda waancaa fudhachuudhaaf kilabni kun kan inni morkatu. Cheelsiin kaleessa 7-0dhaan kilaba sadarkaa gadii Port Vale injifatee jira. Kilabiin Port Vale kun egaa kilaba Primarligii Itoophiyaa waancaa FA keessatti hafeedha. Kaleessa garuu gooliiwwan 7 galcheetii kan jiru gareen Rooseenii Roodi jechuudha. Kun immoo injifannoo gaarii fi kilabichaaf wanta gaarii jechuun ni danda'ama. Jooreel Haatoon goolii daqiiqaa 2ffaa irratti galcheeni kilabichi dursuu kan eegale. Sanbooda Jo'aa Peetroon daqiiqaa 25ffaatti goolii 2ffaa galchee. Sanbooda taphataan Port Vale garee isaa irratti goolii galcheen egaa Cheelsii sadaffaa ta'e. Sanbooda egaa Toosii Adarabiyoon goolii 4ffaa akkasumas Saantoos akkasumas Eusebio
Estevao Willian fi Willian fi Garnachoon. akkasumas Garnachoon gooliiwwan dabalanii Garnachoon penaltiidhaan kan inni galche kananis egaa Cheelsiin ga'umsa gaariidhaan mul'isaa kan inni ture jechuun ni danda'ama kun immoo keessattuu leenjisichaaf wanta gaarii fi wanta guddaadha leenjisaan kun egaa kilabichi ga'umsa bara kana ga'umsa gadhaanaa mul'isaa dhufeen booda leenjisaan kun kilabicha kan isaan leenjisanii amma immoo injifannootti deebisuun isaanii waancaa FA walakkaa xumuraatiif ga'uun isaanii leenjisaa kanaaf hedduu gaarii fi kan isaan fayyadu jechuun ni danda'ama keessattuu qabxii Primarligiin argataa jiranii qabxii gadi bu'aa ta'uu isaatiin komiileen isaan mudachuu jalqabanii turan tapha kana injifachuun immoo hedduu isaan kan fayyadu Garnaachonis gara inji goolii galchuutti deebi'uun immoo kilabichaaf hedduu kan fayyadu jechuudha. Cheelsiin Champions Ligiidhaan Paris Saint-Germainin dhaqaa galaan 8-2 mo'amee Premier Ligiidhaan Newcastle akkasumallee Everton mo'amee jira. Taphoota afuriin booda kaleessa gara injifannootti deebi'ee jira. Taphoota taanaan Manchester City, Manchester United, Brighton waliin Premier League'dhaan ni taphata. Har'a FA England West Ham United, Leeds United waliin erga taphataniin booda ramaddiin walakkaa xumuraa kan ba'udha kan ta'u. La Liga Spainiin kaleessa dirree Atletico Madrid irratti Barcelona kan keessummeesse Atletico Madrid goolii 2-1 mo'amee jira. Gianluigi Simoneen deeqaa 39ffaattiin goolii galcheen Atletico Madrid dursaat kan ture ta'u malee Marcus Rashford deeqaa 42ffaattiin Robert Lewandowskiin deeqaa 87ffaatti Barcelonaadhaaf goolii galchanii jiru. Gama Atletico Madridiin Nico Gonzalez deeqaa 45 xumuramee deeqaa dabalataa keessattiin kaardii diimaadhaan ba'uudhaan Atletico Madrid taphattoota 10 taphachuudhaaf kan dirqame Barcelona Real Madrid mo'amuu isaatiin garaagarummaa qabxii 7tiin liigicha dursuu eegalee jira. Qabxii isaa 76 gaatee jira. Taphoonni 8 qofni yeroo hafanittiin garaagarummaan kun jiraachuun isaa Barcelonaan carraa shaampiyoonii ta'uuf qabu daraan bal'aa akka ta'e kan namatti mul'isu. Barcelonaan Atletico Madrid waliin Champions League kilaboota Awurooppaatiin illee ammas deebi'anii waliin taphatu. Atletico fi Barcelona Copa del Rey'tiin walitti dhufuudhaan Atleticoon dhaqaa galaan bu'ee walakkaa xumuraatiif ga'uun kan yaadatamu. Kaleessa yeroo arfaffaadhaaf kan taphatanii taphoota Champions League kilaboota Awurooppaa lamaan dabalatee bara kana yeroo 6 kilaboonni kunneen lamaan walitti dhufu jedhameeti kan eegamu. Atletico Madrid qabxii 57 sadarkaa arfaffaa irratti kan argamu. Maayorkaan kaleessa gool 2-1 Real Madrid kan mo'ate. Manu Morales deeqaa 41ffaattiin Vedat Muriq deeqaa 91ffaattiin Maayorkaadhaaf goolii galchanii jiru. Dirmit Leetaawon ammoo Real Madridiif goolii tokko galchullee hin milkoofne. Maayorkaan qabxii 2 sadarkaa gadii irraa fagaatee jira. Real Madrid qabxii 7 Barcelona irraa fagaachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Caamsaa 10 kilaboonni lamaan Barcelona fi Real Madrid kan waliin taphatanii ni ta'a. Taphni kun hawwiidhaan kan eegamu Bundesliga Jarmaniitiin Bayern Munich goolii 2-0dhaan durfamurraa ka'ee 3-2 kaleessa injifatee jira. Borussia Dortmund ammoo 2-0dhaan Stuttgartiin kan injifate.